Ayyo'iyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota siinqee production nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti isin qabu. Har'aan tana mootu qophii addaa qabannee isinitti dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti nu faana ta'aatii nu hordofa. Akkasuma namni YouTubicha keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun nu bira dhaabbadha. Hojii basaasaa Raashiyaan maaliif saayintistoota ishee hedduu eegalte? Pirezidaantiin Raashiyaan Veeldaamir Puutiin yeroo baay'ee biyya isaanii meeshaa waraanaa haayipoorsiinikii kan saffisa sagaleetiin dachaa 5 ol imalu hojjechuudhaan addunyaa dursaa jira jechuun boonu dubbatu. Haa ta'u malee ergaa yeroo dhiyootti as saayintistoonni Raashiyaa kalaqaa kan duubaa kan jiran biyya ganuudhaan hidhamaniiru. Gareewwan mirga namaaf falmaa ammoo tankaarfii kana kan hinaaffaan garmalee taayitu ilaalama. Namoonni hidhaman kunniin harka caalaan isaanii manguddoota yoo ta'an amma 3 isaanii du'aniiru. Tokko isaanii kaansariidhaan sadarkaa dhumaarra osoo jiru siree hospitaalaa irraa fudhatame yeroo muraasaan booda du'e. Hayyuun waggaa 86 Baaldaalibaa Gaakin ammoo Raashiyaatti mana isaa Toomiskii keessa jiru eebla bara 2023 humnoota nageenyaatiin weerarame. Hidhattoonni haguuggii gurraacha uffataniitu sa'aatii 4 irratti kan itti ergaman yoo ta'u waraqaa foormulaa saayinsii irratti barreeffame qabatanii akka turan firri isaanii tokko dubbataniiru. Haati warraa Mr. Gaaki Taatiniyaa ijoollee isaanii kanneen isaanii waliin cheezii taphachuun jaalatan waliin hojiif akka imala jiru itti himtee ture jetti. Tajaajilli nageenya Raashiyaa FCB waa'ee dhimma isaa akka hin dubbanne dhorkeera jetti. Bara 2015 irraa kaasee saayintistoonni 15 to'annoo jala oolfamaniiru. Hundi isaaniitu kan teknoloojii haayipooronisikii waliin hojjetan yookiin kan dhaabbata teknoloojii waliin hojjetan waliin walitti dhufeenya qabanidha. Hundi isaanii yakka ganuutiin himataniiru. Kunis icciitii mootummaa biyyoota alaatiif dabarsuu dabalata. Raashiyaatti himannaawwan biyya ganuu dhaddacha cufaa irratti ilaalama. Sababa kanaatiin qabiyyee himannaa isaanii sirriitti baruun hin danda'amu. Raashiyaan himannaawwan baay'ee cimaa waan ta'aniif akkasumas tikni waan keessatti hirmaatuuf yaada dabalataa kennuun hin danda'u jette. Hiriyoonnii fi abukaatoowwan raayyaa ittisaa garuu hayyoonni kunniin gabbisa meeshaa waraanaa keessatti hin hirmaanne jedheera. Qabiyyeewwan hirmaannichaa tokkos qorattoonni biyya alaa waliin ifatti wal ta'uu irratti ta'uu danda'a kan jedha jiru. Qeeqxoonni garuu FCB basaastonni biyya alaa icciitiiwwan meeshaa waraanaa argachuudhaaf yaalaa jiru miira jedhu uumuun barbaada jedha. Odeessaalee wal fakkaataan dubbisuuf ammoo meeshaaleen haayipooroniskii jedhamanis kan saffisa olaanaadhaan imalaa fi misaayilota osoo imalaa jiranis kallattii jijjiiruun ittisaawwan qilleensaa jalaa miliquu danda'anidha. Raashiyaan waraana Yuukireen irratti balte keessatti haayipooronikii gosa 2 akka fayyadamte dubbattee jirti. Kan jalqabaas kan xiyyaara irraa dhukaafamuun Kinzehaal yoo ta'u inni lammaffaa ammoo misaa'ila Zirkoon Kiriyoziidha. Yuukireen misaa'ilota Kinzehaal tokko rukuttee kuffisuu dubbachuu ishee dandeettii meeshaa irratti gaafii kaaseera. Raashiyaan gama tokkoon teknoloojicha cimsaa gama biraattiin ammoo hidhaa saayintistoota ishee itti fuuftee jirti. Gaakiin erga hidhamanii booda saayintistoonni qorannoo hedduu isaanii waliin barreessanii Vaalaariim Zaavaajeneesiif guyyaa wal fakkaatutti mana murtiitti dhiyaate ture. Maddii oduu mootummaa taas maddeessa eeruudhaan akka gabaasetti Zaavaajeneesiif kan hidhaman barreeffama bara 2021 barruu Iraan irratti baasaniin ta'uu danda'a jedhe. Barreeffama barruu sana irratti maxxanfame waa'ee xiyyaarota saffisa olaanaa qaban ilaalchise barruu tokko irratti barraa irratti maqaan Mr. Gaakii fi Mr. Zaavaajeneesiif lamaan isaaniiyyuu maqaa isaanii eerameera. FCB'n bara 2022 ture kan miltoowwan lamaan dhaabbata Mr. Zaavaajeneesii fi kan to'annoo jala oolche. Isaan
Daarektarri isaa fi itti gaafatamaa laaboraatoorii duraan oomisha aeroodinaamik saffisa guddaa irraa hojjate ture. Hojjettoonni Instituutii Tiyoorii fi Appilaayidii Makaaniksii Ayitem xalayaa banaa barreessuun waahila isaanii sadan hidhamaa ifatti deeggarani. Barreeffama amma marsarii dhaabbatichaa irraa haqameen hojjettoonni kunniinis kan bu'aalee saayinsii dinqisiisaan beekamanii fi kan yeroo hundaa bu'aa biyya isaaniitiif amanamoo ta'uun itti fufuu jechuun ibsani. Odeeffannoo ifatti qoodanis odeeffannoo icciitii kan hin turre irra deddeebiin ilaalame sarba oomaa akka irratti hin argamne himameera. Abukaatoon dhaabbata mirga namooma Raashiyaa fi seeraa kan ta'an Yemijib Ismornov Hyporsenikin mata duree namoota hidhaatti darbachuuf sababa ta'eedha jedhani. Mr. Ismarnov bara 2021 Raashiyaa irraa gara Piraag imaluun achi jiraachaa osoo hin eegalin dura saayintistoonni fi amaloota biroo gantummaa himatamuun mana murtiitti dhiyaatanii falmaniiru. Boodaras sababa hojii isaanii irraa kan hafeen sodaachuun biyyaa baqatanii. Saayintistoota keessaa tokko isaaniitu damee ittisaa walitti dhufeenya homaatu akka hin qabne dubbataniiru. Kun waa'ee rokkeetti hojjechuu osoo hin taane qorannoo adeemsa qaamoleetiif jedhani. Qorannoowwanis kanneen meeshaa waraanaa tolchan itti fayyadamuu danda'u. Hidhaan kan jalqaban waggaa muraasa dura Valdaamiriin Laappaajiniidhaani. Amma manguddoo waggaa 83 yoo ta'an bara 2016 hidhamanii waggaa 4 booda dhiifamaan gadi lakkifamanii. Waggoota 46ffaa ejensii hawaasa Raashiyaa keessatti dhaabbata qorannoo muummee Siiniimaash keessa tajaajilaniiru. Laappaajin sababa sooftiweerii aerodinamiksii chaayinootaaf ergiteen himannaa irratti dhiyaate. Dhaabbatichi bakka bu'aadhaan paakeejii guutuu gurguruun yaaduudhaan kutaa muraasa keessaa erguu amananiiru. Odeeffannoo erganis odeeffannoo icciitii homaatu akka hin qabne dubbatanii. Kanneen haayirpooniksii waliin wal qabate to'ataman hundi meeshicha oomishuu waliin hidhata homaatu hin qaban jechuun BBCtti himanii turan. Laappaajin saayinsiin dhaabbata laazerii fiiziksii saayiberiin argamuu kan ta'an Dimeetirii Foolkaar hayyuu hidhaarraa argaman kan biraatiin bara 2022 dhukkuba kaansarii jiraanootiin osoo hospitaala keessa jiranuu to'atamanis haasaa chaayinaattiin taasisaniin wal qabatee jedhu maatiin isaanii. Qabiyyeen isaanii dhiyeessan garuu SCB fi bakka bu'aa waliin imalaa turaniin fudhatama argatee ture. Foolkaar to'atamanii guyyaa lammaffaatti umrii isaa 54tti du'aan boqatanii. Saayintistoonni Daskar idil addunyaatti barreeffamoota maxxansiisuuf waltaatota biyya alaa waliin walta'uun irraa eegama. FCB'n ammoo saayintistoota biyya alaa waliin wal arguuf barruulee irratti barreessuun biyya ofii galuudha jedhee yaada jedhani. Saayintistoonni Ayitoomis niisaa wal fakkaatu qabu. Hojii keenya attamiin akka itti fufnu hin beeknu jechuun xalayaa isaanii irratti kan barreessani. Kan har'aa ittiin badhaafamne borus sababa himannaa yakkaa nutti ta'a. Saayintistoonni dameewwan qorannoo tokko keessatti hirmaachuuf akka sodaatan dargaggoon dandeettii qabanis saayinsii irraa fagaataa akka jiran barameera. Xalayichi deeggarsa uummataa hin baramneen ture. Dhaabbileen saayintistoonni jala hidhaman garuu yaadni kenne omtuu hin jiru. Dhimmoonni kaan immoo walta'iinsa idil addunyaatiin wal qabata. Dhimmicha irratti kan hojjetan Ismisnov akka dubbatanitti qorannoon saayintistoota biraan lama irratti geggeeffame kan piroojeektii dhaabbata xiyyaara haayippooniksii siivilii dhaabbata Awurooppaa Heekeleefaayi jedhamu wal qabatudha. Piroojeektiin ammoo xumuramee ejensii hawaa Awurooppaa durfame bara 2012 eegalee ture. Ejensichi BBCtti akka himetti haala waliigaltee qaamolee Raashiyaa fi Awurooppaa gidduutti taasifameen waljijjiirraan deeggarsa teeknikaa fi odeeffannoo dursee taasifameera jedha. Manni murtii waliigala Raashiyaa dhimmi tokko isaanii irra deddeebi'amee haa ilaallamu jedhullee saayintistoonni lameenuu waggaa darbee hidhaan waggaa 12tti murtaa'e. Akkasumas qorannoon aerodinamiksii konkolaataan hawaa gara naannoo dachiitti deebisanii galchuu wal qabates hidhaawwan biraa tureera. Qorannichi gamtaa Awurooppaatiin deeggaramu kan dhaabbata
Von Karman Fluid Dynamics Belgium keessatti geggeeffamee ture. Qorattoonni FCB saayintistoonni keessaa tokko Victoria Kudaraa IVTV qorannoo gara dhaabbata Von Karmanitti ergem keessaa bubbee waraanaa kan fakkaatu boca qara fakkaatu isaa yaaddessaa akka ture abbaan warraa isaatiin kan jalaa du'an olgaan ibsaniiru. Sagantaa bara 2011 hanga bara 2013 tureen qorannoo waraanaa akka hin hammaanne ka'eera jedha dhaabbatichi. Garee Kudaariyaa Vestaviitti ragaa odeeffannoo icciitii agarsiisu homaa argachuu hin danda'amne jedhani. Gareewwan mirga namoomaatiin falmis waanuma wal fakkaatu irra deddeebi'aa jiraachuu dubbatani. Simironov akka dubbatanitti qondaaltonni FCB kan dhimma icciitii Hyperoniski dabarsanii kennuu kaasanii fedhiyaan gaa'ota guutuudhaa haa ta'u dhuunfaan akka itti himan beeksisaniiru. Basaastonni FCB Puutiin guutuudhaaf miira basaastota biyya alaa icciitiiwwan misaa'ilaa Raashiyaa adamsaa jiru kan jedhu kennuu akka barbaadanis ni amanu. Dhimmoonni kunniinis ifaan kan taasifaman yeroo hirmaannaawwan biyyaa ganuu bal'inaan dhagahamaa jirtudha. Hojii hidhamtoota siyaasa Raashiyaa deeggaruu kan dursan Sargee Daavidil keessattuu erga Raashiyaa Yuukireen weerarteen booda haalli qilleensa basaasaa fiiloogii uumameera jedha. Dhaabbanni isaanii Raashiyaa keessa akka hin sochooneef erga dhorkameen booda Litiwaaniyaa ta'uudhaan yaada isaanii kan qoodan Davidis FCB hojjetaa jiraachuu mul'isuuf dhimmoota istaatiksii riippoortiin ittiin dhiyeessuu akka uumu akka amanan dubbata. Hidhaa saayintistoota irratti raawwatamu duubas sababaawwan garagaraa gara biraa jiraachuu akka malan amanu. Fakkeenyaaf koomii kireemiliin saayintistoota dorgommii caalbaasii mootummaa yookiin Hyperoniikii keessatti hirmaatan hunduu irratti xiyyeeffatee ta'uu danda'a. Kaadireeziiviin balleessaa isaanii amanuudhaan warra kaanis kan saaxilan yoo ta'u murteen salphachuuf akka danda'u akka itti himame haati warraa isaanii dubbatu. Garuu hayyamamoo hin taane osoo murteen itti hin kennin dura bara 2021 umrii isaanii waggaa 77tti kaansarii sombaatiin du'aniif. Jeneraal FCB Alexander Mikhailov FCB icciitiiwwan teknoloojii loltummaa mirkaneessuu qaba jedhani. Murtee cimaa akka hidhaa waggaa 14 kan baatii caamsaa keessa saayintistoota ITM sadan keessaa tokko kan ta'an Antoolii Maazeoliivi irratti murteen sana dabarsuuf sababni guddaan jiraachuu akka qabu shakkii tokko malee dubbata. Jeneraal Mikhailov itti dabaluudhaan himannaa biyyaa ganuu yeroo ammaa kana baay'achuu isaanii bu'aa babal'ina bilisummaa fi demokraasii bara 1990moota keessa ta'uu dubbata. Kunis jiramni ilaalcha bara Sooviyetii akka uumamuuf sababa ta'eera jedha. Itti dabaluunis namoonni tokko tokkos baay'ee dubbachuudhaan odeeffannoo yoo baasan argamaniiru. Gaakiin gama ilaallatuun ergaa bakka bultoonni haguuggii fi uffata mana isaanii dhaqanii waggaa tokko ol ta'eera. Baatiiwwan jalqabaa 3 qofatti dhaawwan dabarsuu maatii isaanii dubbataniiru. Taatiiniyaan kutaalee of ilaalii keessa taa'uudhaan bilbila isaanii dubbisuun akka danda'amu dubbateera. Guyyaa guyyaadhaan achi ta'uu yaaduudhaan isaas akka hidhaniif gaafachuudhaaf yaadanii turani. Mana hidhaa murtee duraanii wal fakkaatu keessa akka na kaayan gaafachuu danda'a. Kana barbaachisu nama tokko shakkuu qofa waan ta'eef kunis baay'ee salphaadha. Alexander Shibaluk kan umriin waggaa 57 fi daayirektara ITM kan ta'an kan bara 2022tti hidhamuun murtee eeggataa jira. Alexander Kuranov dhaabbata qorannoo saayinsii fi Piitarsbargitti daayirektara duraanii sirna Hayiroopeeniikii kan bara 2021tti to'atamuun hanga bara 2024tti waggaa 7 kan hidhaman Roomaan Kaabiliin Waayilaa Valdaamirii Kudaraabiyaa kan turanii fi kan bara 2020tti hidhan waggaa 7 itti murtaa'uun garuu bara 2022 du'aan kan boqotanidha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan har'aaf qabanne kan hangammaatti hordofta kana hanga sagantaa biraatiin walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jecha namni yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun dagatina xumuree jira. Horaa bulaa deebanaa.